Yuya Shamar Kufuni kabajamtoota jalatamtoota hordoftoota maddoolaa miidiyaa tapha guutuu shaampiyoonii Oromiyaa guyyoota 15 magaalaa Ambootti geggeeffamaa ture dhaabbachuun guyyaadhaa xumuramee jira. Yingaa kan marra sababeeffachuun gara foddaa maddoolaa miidiyaatiin qophii ispoortii irratti kallattiidhaan qabanne isiniif dhiyaannee jira. Anis qopheessa sagantichaa Ahmad Gazal Muhammad gara maddoolaa miidiyaatiin. Tapha guutuu Oromiyaa 27ffaa magaalaa Amboo shaampiyoonaa guutuu Oromiyaa 27ffaa bara 2017 sababeeffachuun gosoota ispoortii waliigalaan magaalaan Shaggar shaampiyoonaa ta'uu ishee mirkaneeffattee jirti. Shaampiyoonaa tapha guutuu Oromiyaa 27ffaa guyyoota 15 geggeeffamaa tureen olaantummaa magaalaa Shaggariin durfamee jira. Taphicha kanarratti wal dorgommii abdachiisaa fi onnachiisaan geggeeffamaa kan turee fi tapha hedduu namatti tolu ta'uu isaa deeggartoonni kilaboota adda addaa fi bulchiinsota magaalaa akkasuma godinaalee adda addaa eeranii jiran. Shaampiyoonii tapha guutuu 27ffaa guyyoota 15 geggeeffamaa tureen olaantummaa magaalaa Shaggariin miidaaliyaa warqii 84, meetii 81 fi naasaa 57 walumaa galatti miidaaliyaa 222 geeba 28 argachuun olaantummaa magaalaa Shaggariin guyyaadhaa golabamee jira. Dorgommichi olaantummaa kanumaan osoo jiru garuu wal duraa duubaan Adaamaa fi Bishooftuun immoo sadarkaa lammaffaaf sadaffaa ta'uudhaan guyyaadhaa saganticha golabanii jiranii. Wal morkii kanarratti guddinoonni Oromiyaa iddoolee adda addaatti walitti dhufan miira jaalalaa fi tokkummaa kan keessatti argisiifatan qofa osoo hin taane riqicha tokkummaa fi agarsiiftuu eenyummaatis jedhanii jiran namoonni taphicha hordofaa turanii. Taphichi gosa ispoortii 24 magaalota 22 fi godinaalee 21 irraa ispoortitoota 8,500 hirmaachisuudhaan geggeeffamaa ture jira. Duudhaaf seenaa uummata Oromoo akkasumas tokkummaa uummata Oromoo cimsuu keessatti taphni guutuu Oromiyaa gahee ol aanaa akka baatus namoonni adda addaas yaada isaanii kallattiilee adda addaatiin ibsanii jiran. Sadarkaa Oromiyaatti kilaboonni liigii dorgoman 10 oliif addunyaa irratti dhalachoonni isaanii fiigichaan beekaman oomishaa kan turee fi beeksisaa kan ture akka biyyaatti godinni Arsii tapha guutuu Oromiyaa 27ffaa waggaa 9 booda shaampiyoonii kubbaa miilaa ta'uudhaan guyyaadhaa seenaa waggaa 9 booda galmeeffatee jira. Kanumarra dhaabbachuun deeggartoonni fi dinqisiifattoonni godina Arsii akkasumas ilmaan Oromoodhaa kallattii adda addaatiin kubbaa miilaa deeggaraa turtan baga gammaddanii baga gammanne jenna. Keessaayyuu deeggartoonni kubbaa miilaa godina Arsiidhaa shaampiyoonii bara 2027 guutuu Oromiyaa magaalaa Ambootti geggeeffamaa tureen godinni Arsiidhaa shaampiyoonii waggaa 9 booda ta'uu isaatiin wal qabatee deeggartoonni kubbaa miilaa fedhii isaanii marsaalee hawaasummaa irratti ibsachaa jiru. Godinni Arsii sadarkaa biyyaatti armaan dura kan ittiin beekamaa ture atileetota sadarkaa idil addunyaatti Afrikaa boo'insan kan burqisiisaa ture yeroo ammaa kana ga'umsa kubbaa miilaatiin wal duraa duubaan shaampiyoonii ta'ee jira. Haaluma wal fakkaatuun liigii Itoophiyaa keessatti kan hirmaachaa ture bulchiinsi magaalaa Nageelleedha. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Nageellee abbaa shaampiyoonii liigii Itoophiyaa ta'uudhaan gara pirimeer liigii Itoophiyaatti ol guddachuu isaatiin wal qabate deeggarsii fi fedhiin hawaasaa maal akka fakkaachaa ture sagantaa darbirraa hubachuu dandeenye jira. Tapha guutuu Oromiyaa 27ffaa kanarratti godinni Arsii ga'umsi inni mul'isaa ture ajaa'iballee ta'u garuu goolii eegaan ajaa'ibsiifamee jira. Tapha guutuu Oromiyaa kanarratti goolii eegaan godina Arsiidha. Goolii eegaan kun ga'umsa addaa irratti argamuu isaatiin wal qabate keessaayyuu tapha gatanii darbuu 27ffaa irratti rukuttaawwan peenaalitii 5 ol qolatee jira jedhu. Rukuttaawwan peenaalitii kana kan qolatee goolii eegaan Arsii Geetaawun Tasfaayee yoggaa ta'u keessaayyuu nuusa xumuraa irratti gooliiwwan murteessoo peenaalitii 2 seef gochuu danda'ee jira jedhu. Haaluma kanaan walakkaa xumuraa irratti gooliiwwan lama rukuttaa peenaalitii qolachuudhaan ga'umsa ol aanaa agarsiisuudhaan walumaa galatti tapha guutuu Oromiyaa kubbaa miilaa diviizoonii 1ffaan geggeeffamaa turetti goolii eegaa cimaa tapha guutuu Oromiyaa 27ffaa magaalaa Ambootti geggeeffamaa ture akka ta'es maddeen adda addaa raggaasanii jiran. Yengaa kan dhaggeeffachaa jirtan gara maddoolaa miidiyaatiin kan isin biraan gahaa turredha. Wal morkii guutuu Oromiyaa 27ffaa haala addaatiin xumuramuu isaatiin wal qabate namoonni adda addaa koomentiilee adda addaa ibsanii jiran. Gara fuulduraattis kilaboonni Oromiyaa gama dubartootaaniif akkasuma immoo ispoortiilee adda addaa irratti cimeetiin naannoo isaatii fi akkasuma dargaggootaaf sadarkaa pirimeer liigii biyyattii keessatti akka hirmaataniif carraa uumuu qaba jechuudhaan namoonni adda addaas koomentii kennanii jiran. Walumaa galatti bulchiinsa magaalaa Shaggar sadarkaa 1ffaan waggaa xumuru magaalaa Adaamaa fi Bishooftuu wal duraa duubaan sadarkaa qabatanii jiran. Godinni Arsii diviizoonii 1ffaa kubbaa miilaa shaampiyoonaa ta'ee jira.
Yengaa dhaggeeffattoota keenya qophii ispoortii irratti fuulleffachuun tapha guutuu Oromiyaa 27ffaa godina tapha guutuu 27ffaa Shawaa Lixaatti geggeeffamaa ture. Magaalaa Amboo irratti fuulleffachuun isin biraan gaa turre har'aaf asirratti goolabnee jira. Sagantaa bal'aan mootu walitti deebinaa akkasumas immoo dinqisiifattoonni garee kubbaa miilaa godina Arsii Baggammadan